qabatee warroonni duraan faannoo deeggaran faannoo ganuudhaan gartanii 360 miidiyaan isaaniillee wal dhabee qabeenya adda guuratee darsa isaa adda faca'ee jira. Waldhabbiin guddoon jidduu deemaa jirti. Kanarraa akka ka'e uummanni Amaaraa qabeenya keenya maqaa kaleessaa qabsoo uummata Amaaraatiin jettan nu deebisaa jechuudhaan duulli guddaan ga'u jira, wal ganuu jiran jechuudha. Kanarratti mannaan isaan kaleessaa jiran namni hundinuu kan kana nu godhe Tigraay warra Tigraay TPLF kan jedhu kaleeffatanii warri TPLF isaa wal hidhaa qabu ammoo nullee kan dagamneen Shaabiyaa kan jedhu Shaabiyaan illeen ammoo deebitee gara warra Gibsiitti deebisaa jirti. Asiyaasa Afawarqii illee wanni achi dhaqeen kanaan wal qabata jedhamaa jira. Asiyaasa Afawarqii maaliif ibiddan nu naxxanii nu biraa deebitan kan jedhu maaliif ibiddan nu naxxanii nu biraa deebitan kan jedhan kaleeffachaa jiran jechuudha. Agartee nuti maaliif nu gargaarre meeshaa gayaa ka Itoophiyaatiin wal madaalu yoo waan nuuf kennitan taate tankaarfii fudhachuu dandeenya yoo kanan goone taate ammoo Itoophiyaan ibidda badaaf hamaa harkaa qabdi namni gartee kan dha'uu danda'u hin jiru kan jedhu kaleessan karaa warra peejii nafxanyootaa irraa kan argame himannaan nama tokko irraa haga jaarmiyaatti keessaa warroonni daaspooraa ta'anii shaneef faannoo ajajanii fi waliigalteedhaan TPLF ijaartee haga Suudaan keessa Somaalee keessatti amantiidhaan asiin dura isin tuqaatu jechuudha. Wanni ammarraa wal dhabbiin deemaa jiru. Amma gara hundaanuu dadhabne hiree takka nuu kennaa jiran jechuudha. Hireen takka nuu kennitan masgiidaaf charchii gubuu, charchii masgiida keessa nama ajjeesuudhaan fincila uummanni mootummaa irratti akka kaasu goona jiran jechuudha. Garuu naannoo Arsii lixaa, Arsii bahaa keessa kan dhagawame qeessoleen yookaan ammoo abbootiin amantiidha. Humna federaalaatiif raayyaan ittisa biyyaa nuu haa seenu dhumannee jirraa nutti kan dalagamaa jiru amantiidhaani. Namni amantiin nu loleen jiru ammoo garri nu oofaa jiran dirqamnee akka maqaa amantiitiin qawwee fuunuu waan nu oofaa jiraniif osoo kun hin taaneen duratti raayyaan ittisa biyyaa akka seenu kan jedhuuni iyyannoo gara federaalaa dhiyeeffatanii jechuudha. Deebii federaalli kennuuf hagammatti hin arganne yoo arganne isiniin geenna jechuudha. Kun kan ammallee deemaa jiru biraa warroonni sagantaa baasan mallaqa guddaa biyya keessatti investi godhan yookaan ammoo warroota akkaataa itti nama ajjeesan akkaataa itti rakkoolee jeequmsa warra tamsaasee biyya keessa yookaan lolli asmaraa eegalamu taate asab irratti jechuudha. Eegalamu taate naannolee Oromiyaa magaalaa guddoo keessatti ijoollee Oromoof nafxanyoota walitti qindeessuudhaan akkasuma karaa Soomaaleetitti Soomaaleef Oromoo walitti qindeessuudhaan akkasuma deebi'amee naannoo Amaaraatiin warra ollaa jiran Oromoof Amaara walitti qindeessuudhaan warra afaan Oromoo dubbatu naannoo kana hundattuu haalaan gurmeessanii ijoollee Oromoo warra harka qalleeyyii mallaqa itti kennuun maqaa gargaarsaatii warroota biyyoota alaa ta'anii gargaarsa guuran warroota ammallee biyya itti deddeebi'aniin mallaqni karaa baankiitii yoo galee waan beekamuu fi karaa kanniiniin gargaarsa ebaluuf guurre jedhanii erguudhaan warri kunniin gartee horii dabarsanii kennanii shaffisaan namoota harqalleeyyii baallama seensanii kaksiisuudhaan akkaataa yoo lolli eegalame fincilli biyya keessaa humna raayyaa ittisa biyyaa of duuba harkisanii akka inni dirqame naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Soomaaleedhaa bakka Tigraay ammallee keessaayyuu karaa Wolqaayit, Wolloo, Raayyaa fi asiin ammallee karaa Harargee keessatti liyyuu haayiliidhaa fi karaa Baaleetiin akkasuma karaa Booranaatitti warroota kanneen qindeessuudhaaf gartee warri qindeessanii lafa kaa'an jira jechuudha. Inni kunniin sababni inni kaanuufi yoo kan lolli rasaasni dhawu jedhamee asab irra akka kaa'u taate asii balaa hin dhaabne takka kaasuudhaaf sagantaa isaan lafa kaa'atan jechuudha. Kuni osoo Mustafaa lafa kana birallee hin geenne kan agartee warri humna tika ittisa biyyaa insaan faatii akka isaan gartee shimbirti yookaan ammoo cululleen isaanii gartee xalaftee harkaa qabdu abdii qaba jechuudha. Kan isaan qaban irratti ammoo infoormeeshin nama deemaa jiru kana jechuudha. Kanaaf warroota ijaaraman biyya keessa gartee warroota keessaayyuu yoo danda'ame ijoolleen shaneedha akkaataa ID yookaan ammoo mattaawoqiyaa kaardii eenyummaa baafatanii warri leenji'an magaalaa seenanii yoo karakkoon galu taate magaalaa keessa waa dhoosu yookaan lullachee galamu taate magaalaalee keessa namoota nagaa gabaa keessa bakka adda addaatiin waa dhoosuudhaan rakkoon akkaataa itti gartee bal'inaan ka'uu fi itti faca'u godhu keessaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha. Magaalaalee Oromiyaa keessatti namoota nagaa fixuudhaan kaayame. Kanarratti ammoo warri nafxanyootaaf warri sadii irratti wal dhaban TPLF fi shanee fi faannoon itti harkaa wal qaban amantitti aansee isaan kaatan jechuudha. Bakka boombiin seenanii akka Alshabaab fa'aatti uummata irra dhoosuu rakkoolee wannaa keessa fidu. Kana namoonni kan irra wal dhaban kan bakka irraa dhufe kallattiis yoo beekuu baatan peejii nam tokko irra kan arge maal jedhaa. Afaan warraatiin jecha gabaabaa takka inni kaa'e jechuudha. Uummata irratti osoo hin taane manoota amantii irratti dhoosuudhaan kan inni kaa'e. Uummata nagaa gabaa keessa yookaan ammoo bakka adda addaa baasii keessa osoo hin taane mana amantii irratti dhoosuu kan jedhu yookaan ammoo mana amantii seenanii yeroo uummanni amantii gaggeeffatu fixu
yeroo isaan uummanni nagaa mootummaan nagaa keenya eeguu dadhabe kan jedhuun uummanni fincilaa tokko nama du'e kanaa fi amantiidhaan uummanni amantii kanaa sanii adda baasanii kenni kaanii jechuudha. Alaa kulli haali kanaan wal qabatee ammallee jechuudha warri karaa BBC Afaan Oromootiin galgaluu kanaan maree foorseen argadhee kana BBC irraa wanni isaan kaleessawwan kana ho'isuudhaaf mootummaan kun nageenya naannoo Oromiyaa eeguu dadhabee jira jechuudha. Warri karaa BBC irratti dhiyaatanii waan asiin dura dabreef kan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Faati jedhan bara 2019 fi 2020 keessa torbaan lamatti balleessina jedhanii balleessuu hin dandeenye wanni horroo guduruu irraa ka'e ijoollee woboo yookaan ammoo ABO gara biyyaa galchuudhaa fi tattaafatanii galchanii woboon cinaan waraanni adda bilisummaa Oromoo kun biyya galee kun achiin bosona seenee Daawud Ibsaa ammoo gartee gara biyyaatti galee kun alatti hafee warra kana gariin galchanii kaaniin balleessanii balleessuu dadhabanii jedhanii kanaaf duulli horroo guduruu irraa ka'e addas horroo guduruu keessatti nama dhumachaa jira Shawaa Lixaa keessatti akkasuma asiin dura Shawaa Lixaa keessatti dirooniidhaanii tankaarfii fudhachaa turanii jedha. Kanaafuu aanaa cobbii fa'aatti tankaarfii fudhatame kan namni akka malee itti dhumate san jechuudha. Buqqeensi haa cabduu bahe Hamzaa Umar kana malee buqqeen tanteen dubbatiin jechuuf gaarii ittiin barreessina warri kuwwan warra gartee as keessa jala waa katabu kana ni duudde warra dirqamatti kennanii waa afaan dibantu dhufee barreessaara irratti hin barreessina. Anuma dhiisaa isaan warraan yoo jedhu kana maqaa jalaa qofa qabadhaa dhiisaa warri mootummaa quba qabaa. Kunniin warra waa liqimsee dhufee warra biyya waa kana qindeesse jalaa fashaltiif arrabaan as jala duudde jechuudha. Kanaaf cobbii bakka cobbiitis asiin dura dirooniidhaan akkasittidhaanii bara asiin dura dabran jechan jechuudha. Kuni qallam Wallaggaatti magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 500 haga 600 hidhatanii caqasoo hintanii BBC Afaan Oromoo irratti jechuudha. Amma jedhe gartee moloo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo moloo keessa sosso'aa jira. Kiiloomeetira moloon Finfinnee irraa kiiloomeetira 30 haga kiiloomeetira 40 Burrayyuu keessa sosso'aa jiranii sulultaa keessatti lolatu jira. Bishooftuu naannoo Bishooftuutti lola jira. Kanaaf karaa Cuqqaalaatitti ammallee lola jira. Abbaayyaa lola jira. Arsii keessattis akkasuma gartee seenee tankaarfii lolli deemaa jira jedhanii jechuudha. Laala waan isaan dalagan eeruu kennaa jiran gartee BBC irra taa'aniiti wanni isaan dalagaa jiran isaa hafuuftu jinniin jechuun toltu jaaluu bahe. Wanni isaan dalagaa jiran kunniin namni hundinuu bakka jiru wanni dalagaa jiran warri karaa TikTokii naawusa. Wanni isaan amma dalagaa jiran saba keenya irratti maal isin fakkaate? Warra ijaaran kana kan amma duratti isinitu kanneen hamilee isaanii jajjabeessanii akkaataa itti waraanni asiin bahe namoonni biyya keessatti isaan akka namni wal fixuu fi rakkoon irra ga'u jajjabeessuu waan kana dalaganii jechuudha. Shaniin dhabamaa jirti argaa jiranii, faannoon dhabamaa jirti argaa jiranii, TPLF facaate arguu jiranii, dhiisuun masaraa mootummaa gadhiisee kan warra kana maraa bobbaase jechuudha. Kan warra kana maraa bobbaasu Daawud Ibsaa ka mana hidhaa jira jedhanii dhaabbata. Dubbiin akkas fakkaatti. Warra achirraa gad hafe jechuudha. Daawudoo keessaa baasa. Daawudoo waan danda'u asiin dura gartee kaadhii ilmaan Oromoo dhugee garaa quufee bokokee ciisu jira inni. Ta'isaatii miti. Inni ka jaallan keenya hedduu nyaate jazaa isaa inni illee argachuu deemaa qunnaa namaa safarachuun hin oolu jedhanii. Amma kan irraa dubbachaa jirru Gaashii Jawaar Mahammad fa'aa jechuudha. Warri waan kana amma bal'inaan dalagaa jiran Jawwee Lidatu Ayyaaloo fa'aa. Namticha dheengadda Dassaaliin Caannee fa'aa warroota mootummaa kana keessa ta'anii dhiitatan gartee warra dhiiga ilma namaatiin sososo'anii hin agarree amma suuraa Jawweedhaa ijoolleen duruyyeen isaa asii achi daddarbuu eegaltee bara. Yeroo suuraan Jawwee asii achi deeme Jawween xiqqoo isii waa dhiiga unsiisaniiti harka takkaa dhiigaan tuqanii qabataniini gartee waa harkaa qabdi jechuudha. Gaafa kana wixxifti. Ammoo akka durii waa fuudhuu dadhabde Jawween amma idduu dadhabe na fakkaate peejii isaallee dhaqee galgala kana yoo allaalu waan qocolo way dadhabeera sanillee harkaa buufne alhamdulillahi rabbil alamin. Warri ilmaan Oromoodhaa haqa daladda wallahi jagnummaa isin qabdan isinii quundha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa inni tuffatu. Jeneraalonni inni gartee jeneraalonni Oromoodhaa kijibdee amantii jedhe. Humni ministeeronni Oromoodhaa kijibdee amantii jedhe. Akkasuma lolli TPLF fi sirba nuun jedha isin durallee. Gartee jaraaf sirbaa jedhe. Kofaltee wanna gootee gartee yoo jaraan waliin galle nageenyi Itoophiyaa keessa jiru jedhe. Nafxanyoota illee akkas nuun jedhe jechuudha. Waan garaa isin nyaatu karama kanaan nama iddoo adda ba'uuf jechuudha. Lammaa Magarsaa maal jedhe beektanii? Nuti Oromoon wanni gariin na gubdi kaayiroon immoo ishiin ta'e natti naarina. Nuti jedhaan Oromoon federaala bulchuun geenne dura naannoo Oromiyaa bulchinee tireen goonee shaakallee jechuudha. Wallaala Oromoon. Awwaan garii garaa na nyaata. Ni aarsi beektanii yeroo garii maaltu sin aarsa naan jedha. Oromoon nama taa'ee si arrabsu. Wallaalinnatti. Si Oromoon kun yoo tabaradha addunyaa bulchaa jirtan addunyaa bulchaa irra baradha. Akkamitti jedhe
dhaabbichuun bar mootummoota addunyaa baadiyyaa kaabaa kibba waan biyyoonni guddatan hin godhin. Biyyoonni guddatan Yurooppii fi Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa wattidhaatti biyya wal dhabbii qaban walii jedhanii hin qaban. Biyya garii qoqqobbii irra kaanii kaan Itiyoophiyaan bakka feete dhaqe. Faranjii bira dhaqee Yurooppi, Ameerikaa dhaqee, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Indonooziyaa kana keessa biyyoota gartee Arabaa dhaqee, Chaayinaa dhaqee. Takka inni kunoo teeknooloojii warri hidhatee harkaa qabaadha leencicha Oromoo. Oromoon ambitu uffatee nuti Oromoon dura naannoo Oromiyaa bulchinee tireen goonee garana jiraa barii abbaa kiyya injifannoo garana jiraa sii kennaa eegdee beeban nan dhageenye peejira jiraan dhufa leenca namaa isinii kennu ayyee. Okay, yaad isinii kennaa fudhaa inshallah. Itti fufaa isinii kennaa teessan inshallah. Itti deebi'aa warra asii. Go ahead. Ani callisee yoon taa'ee dhaggeeffadhu kana natti tola maaliiti Oromoodha afaan tokko dubbanna tarii gara yaadaa boruu leenca namaa gara yaadaa boruu garuma tokko dhufna inshallah. Kanuma Oromoon wal injifatee iddoo waliin ga'uu hin qabu. Dhugaadhuma qabdu hawwiin gaariidha. Hawwiin gaariidhuma garuu hawwiin immoo goromsan bitu waan jedhutu jira. Tibba kana bilisa kennaan namoota asirra gadhiisuu qabeera. Fuula keessa irraa dubbifna nuti yaa ta'u jabaadhaame garuu amma reyaalitiin jiru baay'ee osoo dadhabuu baattanii dhugaan isin jedha. Dhugaan waaqayyo baay'een dadhabina. Mul'isa sirriidha. Hojii ta'uu danda'a tarii yookaan dirqamni sirriitti kennamu jiraachuu danda'a yookaan immoo dhugaadhuma haalli qabatamaa lafarra jiru maal akka ta'e beekuu dhabdanii ta'uu danda'a. Namoota hedduu isaanii faayidaadhaan qabeetu asirra gadhiisaa akka raayyaa miidiyaatti tarii achi keessa jiraachuu dhabuu hin beeku. Amma ilaalee baay'ee dadhabuu osoo baattanii gaariidha. Maaliif seeti? Mootummaan haga fedhes yoo gaarummaa qabaate sirni kun ni jijjiirama. Kuma fedhe Abiyyi Ahmad osoo Itoophiyaa warqii irraa hafee osoo Finfinnee warqiidhaan ijaaree yeroo isaa eeggatee inuma kufa. Gaafa sana sirna biraatu dhufa. Tarii Royaal Faamiliidhaan aangoo waliin dabarsitan machee. Har'a biyyitu bushee boru kaleessa nafaarsaa oolee Mustafaan Habush wanti jedhu waan hojjetu nutti fakkaatu. Kanaaf yoo nama qeeqxan fakkeenya nama barate fa'aa yoo qeeqxanii akkumaan qeeqame waan rabbiin beekan waan waaqaan beekan haala waaqonaan jedhaa jette jedhanii kamittiin dogongorri jiru Oromoon wal dhabeeti. Wal dhabnee wal barbaaduu qabna. Hojii hojjechaa jiraachuu argaatu jira. Garuu hojiin hojjetamu kun dhalootaaf ta'uu qaba. Misoomni hojjetamu namni jiraatee itti fayyadamuu qaba. Egalee har'a warri wal fixu dhaloota tokko ilmaan abbaa tokkooti. Fakkeenyaaf woboon bilisummaa Oromootiin falma jedha Oromoodha ijoollee Oromooti. Tarii dirqamaanis ta'uu danda'a raayyaa ittisa biyyaa keessatti hojii hojjechaa kan jiran ijoollee Oromooti. Dhaloonni wal fixaa jira jechuudha. Ilmaan abbaa tokko. Misoomni kun eenyu fayyada amma? Eenyu fayyada? Fakkeenyaaf soofumar miidhagsuun, finfinnee miidhagsuun, koolidarii hojjechuun. Yoo namni hin jiraanne, yoo xiiqinaan wal fixan lafarraa, eenyutu misooma amma biyya hojjetu kanatti fayyadama waan jedhudha amma gaafin keenya. Kanaaf nageenyas buusaa misoomas hojjechuun ni danda'amaadha. Waan faallaa mootummaa kanaa jirru qofaa fi dogongora isaa qofatti xiyyeeffanna sirriitti fakkaatan. Nuti namoonni asirraa dubbatan hagam akka ka'umsa qaban beekna. Fuula isaaniitti irraa dubbifna. Tarii namichi bishaanitti dhaqee yookaan namni bishaan fudhate hoomacha qabata kan jedhu tokko jira.
Dandamachuudhaaf haalli bilisiginnaan namoota mallaqaan bitee asirra gadhiisuu jira. Mallaqni hamma faarsee bulaan yookaan raayyaa miidiyaan nyaatu kana siivil sarvaantiidhaaf osoo achitti kaffalee hamma tokko mootummaan kun dandamachuu mala. Akkasitti waan dandamatu itti fakkaatetu iddoo maallaqa itti qisaasessuu qabu dhiisee iddoo biraatti maallaqa qisaasessaa jira. Kun hin ta'u Mustafa hin ta'u maaliif injifannu isin dhaabuu fi miti asis karaa peejiitti namni waan jiru naa gabaabsaa poointii tana qofa taate inshallah yeroo gara san qofa jiru bal'inaan isinii kenna beektanii inshallah amma isin karaa peejii waan jiruuf na uffolchallee isin ugguruu fi miti yaada gara qofa taate inshallah naa gabaabsaati naa kenna deeqa takka yeroo geenne keessatti karaa peejii namoonni na eeganii inshallah peejii ulfaadha galatooma illee dhiifamu rakkoon qabu isinifan kenna galatooma ayyee isinifan kenna ani wanti jechuu barbaadu fakkeenya amma lammaa faa kaaftee lammaan Oromiyaa bushinaa isaaba bushuun ga'umsa hin qabnu waan jedhu faa kaafte hin jenne akkas. Nuti gaafii Oromoo nuti kennitu jira. Mootummaa federaalaas keessatti gahee keenya ba'aaf Oromiyaa keessatti waan hojjechuu qabnu hojjechuu qabna. Dura gaafii Oromoo san deebifna akka amma ati jettu kanatti hin ta'u rakkootu uumama. Isa amma agarru kanatu uumama. Jedhee ni beeka. Jawaaris kanuma jedhe. Oromoo wal dhiibee hayyoota beekumsa qaban bulchiinsa keessaa baasutu kana fide. Amma warri alatti wal ga'ee akkamitti akka mootummaa kana kuffisan mari'atu kun humna barate humna dhiibameedha. Humna barate hin dhiibinaa. Ni kuftu dirqama. Ni kuftu boruu har'a namoonni biyyi faarsisan kun ala teessanii warra boru aangootti dhufu qeequuf deemtu jechuudha. Yoo maal ta'e bifa kana yoo itti fuftan akkasitti hin ta'u itti ilaala jechuun barbaade garuu abiyyiif dhumateera am sure qabadhu kana borumaa ishee gurmaa sun jette. Okay inshallah. Dhiifamu wajjin inshallah na fitan walitti deebina gara boruu rabbi taate daayilogii karaa sanii irratti inshallah. Warri garanaa jirtan na fulcha deebii gabaabduu kenneef asumatti hin dheeressu sagantaa keenyaaf fuufna. Deebiin gabaabduun kennuun maali? Waan aan jedhan garanaan namni respect namoonni peejii irra dhufan hundinuu kabaja na biraa qabanii jecha lammaa gadi ol deebisaa. Lammaa Magarsaa jedhe akkuma anillee akkasuma jedhe. Lammaa Magarsaa illee wanni jedhe dhiifama warri amma seentan na fulchisii kennaa Oromoo. Lammaa Magarsaa akkasuma jedhe illee bara. Lammaa Magarsaa dura naannoo keenya Oromiyaadha gaafii Oromoo deebisna akkasuma bara. Senti wanni Lammaa Magarsaa jedhe sanuma nuti federaali nun galchu kaayoon isaanii beeka ifuma diidallee jira viidiyoo dheeraa jira. Gabaabduutti jechi Jawaar jedhee fi Lammaan jedhe seen boqqolloo qacciqacca maarticha jedhe san. Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu dura piraaktis yookaan ammoo hojiidhaan shaakal fi kennaa piraaktis gooree shaakallee gaafa waggaa 20-30 jechuudha. Oromoon gara federaalaa ol dhufna malee hin ta'u gaafii Oromoo deebifna. Oromoon bakki isiin jirtu waliigala Itoophiyaa keessa. Uummata guddaadha maajoriitii Itoophiyaan bulchaa biyya teenna alhamdulillah rabbil alaamiin hojii agarsiisaa jirra. Kuni sirni kun ni dabraa jettan. Waa takka isin hima dhaabbichuun ni bu'ee namni aangoodha jiru kun guutuun ni bu'a. Namni dhagaatee asirra taa'u hin jiru. Kun yeroo isaa fixatee kun waan hedduun baaname. Sirnichi garuu akka addunyaatti sirna namuu diiguu hin dandeenye ka uummata sabaa sablammoota Itoophiyaa ta'u ijaaramee bakka san ta'a. Kana wanni fudhachuu qabdan namoonni kana gubba sirni amma dhaabbichuun ijaaraa jiru sirna qulqulluu heeraa biyya tanaa ka uummanni Itoophiyaa itti amane sabaa sablammoonni guutuun itti amane ijaarreet inshallah. Eegasi fakkeenya raayyaan ittisa biyyaa ijaaramee jira. Amma achi raayyaa ittisa biyyaa gaafa badhaadhiin nangoo irraa bu'e illee waliin hin bu'u akka warra kaawwan dabre sirnichi inni jedhamu kaayoom badhaadhinnaa ka'uun mala garuu biyyattiin heera uummanni badhaadhina osoo kan ta'in heera uummanni Itoophiyaa tumate marii biyyoolessaa irra jirra kaayyamee sirna saniin ta'a. As keessa waan tokko hubadhaa deebii isaatiifis namoonni waan kana hin beekne illee. Wanni dhaabbichuun dalagaa jiru nama hedduu hin galle. Namoonni hadhaa ani paartii mormu ebalu jedhanii biyya tana jeeqanii shaabiyaa walii galanii wayyaanee walii galanii Ijiptii walii galanii lubbuu namaa balleessanii
biyya tana laaqanii gosaan amantii waliin oofan gara hangoo dhufa jettanii yoo eegdan baay'ee fagoo jirtan. Maaltu dhoorga kana beektanii? Yoo aabbichuulleen ebalu faatillee bakka kanaa ka'anii faayidaa ID'n jedhu kuni akka Ameerikaatti social security ka Chaayinaa maqaa isaan beeku yookaan ka UK, Awurooppaa biyyoota guddatanii. Biyyoonni guddatan maali? Paartiin isaanii bakka san dhaabbatee paartiin 2 yookaan 3. Biyyoonni paartii 300 qabdu jira. Biyya akka Israa'el faati. Ameerikaalleen paartii xiqqaa jira kan mul'anne hedduun. Akkasuma waan tokkoof paartileen kunniin waa hojii hedduu qaba. Akka keenya kana waa balleessuu gosaan deemuu miti. Kan mootummaa tiksu jira. Sirna biyya sanii waan hedduu akka hin banne mirga ilma namaa warra agartee dhuunfaadhaan praayiveetidhaanii bayii ofiitiin biyya san tiksee jiraatu jira garuu paartii maqaan siyaasaa jira jechuudha.